Mootii moototaa. Akkam jirtu hordoftoonni Yididiyaa YouTube biyya keessaa akkasuma biyya alaa taa'uudhaatiin karaa gola Yididiyaa YouTube kan na daawwataa jirtan. Bakka jirtaniif lafa jirtan hundattiyyuu nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii. Ani obboleessi keessan nagaa kootii fayyaa koodha. Isinis bakka jirtan lafa jirtanitti nagaa akka taatan abdii guddaan qaba. Ajandaan keenya yookiin dhimmi keenya guyyaa irraa waa'ee mootii moototaa kan jedhu sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti baay'een keessan agartaniitiin jirtu. Artistoonni keenya yookiin weellistoonni gameeyyii kan ta'an egaa bebbeekamoo kan ta'an Dooktora kabajaa Artist Alii Birraatiif weelluu isaan baasan irratti mata duree weelluu isaanii mootii moototaa kan jedhudha. Mootii moototaa kan jedhu kana irratti walfalmii garaagaraatu jira. Walfalmii kana keessaatii tokko mootii moototaa jedhamuu hin qabu. Mootii moototaa yoo jedhames rakkoo hin qabu kan jedhudha. Ati akka yaada keetiif akka hubannoo keetiitti maal jetta? Dhugumatti Dooktor kabajaa Artist Alii Birraa mootii moototaa jedhamuu qabaa? Moo hin qabu? Maal sitti fakkaata? Mee akkati hubattetti jechi kun isaaf mala? Jechi kun isaaf dubbatamuu qabaa? Ta'uu kanaatiif jarroonni kun yookiin artistoonni kun balleessaniiru yookaan immoo hin balleessine. Mee akka ati hubattutti maal sitti fakkaata? Jecha kana gaafa dhageessu yookiin gaafa agartu mootii moototaa jedhamee nama tokkootiif gaafa faarfamu akka keetti mee hubannoo akkamii qabda jecha kanarratti? Egaa ani akka hubannoo kiyyaatti akka hubannoo kootti akka ani itti hubadhetti kitaaba qulqulluu akka ani itti hubadhee jirutti waan hubannoo kootii isin biraan ga'uun barbaada. Hanga xumuraatti na hordofaa. Egaa jalqabarratti jecha kana maaliif fayyadamanii? Akkamittis fayyadaman? Maal ibsuu barbaadaniiti? Mootii moototaa gaafa jedhan maal barbaadan? Akkamittiin isa ibsuu gaafa barbaadanidha? Jecha kana maaliif fudhatan? Kan jedhu jalqaba gubbaa irratti ilaaluu, madaaluu, dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Kamiyyoo ta'eyyuu wanti ani si gorsu inni jalqabaa inni hangafaa waa tokko utuu hin dubbatiin arraba kee keessaa gaariin hamaan utuu hin bahin dura dhaggeeffachuudha. Maaliif? Eessatti akkas jedhan? Maaliif akkas jedhanoo? Sababiin isaa maali jettee utuu adda baafatiin wanta tokko xilliq jettee keessa buute yaada mataa keetii hin kennin. Yookiin miira hin taane keessa galtee nama arrabsuu dandeessaa, nama ceephoo dandeessaa. Erga hubattee booddee immoo erga nama ceephaate, erga nama arrabsiteeti jijjiiramni tokko hin jiru jechaadha. Dhiifamee wanta jetteeti wanta jijjiiramu hin jiru. Balleessitee kaatee, nama arrabsitee, nama ceephaatee kaatee homaa bu'aan qabu jechaadha. Sirbi kun gaafa inni ba'e maal akka inni jedhee utuu hin hubatiin sooshaal miidiyaa feesbuukii irratti maxxansuu eegalan. Akkamuma jedhamaa, akkam akkas jedhamaa, inni mootimaa jedhamee dubbatamaa ture. Gaafa akkas jedhamu akka ilaalcha akka amantaatti gaafa laallu akka mana amantaa kiristaanaa keenyaatti mootii moototaa kan jedhamu Waaqayyo isa itti amannee jirudha miti nuyiif. Kiristoos ilma Waaqayyoo ilma durbee Maariyaa mootii moototaa jedhamee akka inni waamamu beekna, itti amanna. Nuti isa kana beekna. Jarri kunoo maaliif jedhanii kan jedhu immoo wanta isaan jedhan irratti hundoofnee jara dhaggeeffachuu qabna turre. Amma waan jarri jedhan utuu hin dhaggeeffatin. Maaliif akka jedhan utuu hin dhaggeeffatin? Lolli sooshaal miidiyaa irratti ka'e. Gaafa waan tokko dubbannu hundumtu sooshaal miidiyaa kan fayyadaman hunduu hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidootii jedhanii yaaduun yaada boodettafaadha. Yookiin Pirotestaantii qofaa miti.
kan fayyadamu. Yookiin musliima qofaa miti. Yookiin ortodoksii tawaahidoo qofaa miti. Yookaan immoo hordoftoota amantaa waaqeffataa qofaa miti. Kanaaf namni tokko ilaalcha mataa isaatii, yaada mataa isaatii, kan mataa isaatii ibsachuu ni danda'a. Kan mataa isaatii ibsachuu danda'a. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos mootiin moototaati jedhee kan itti amanu anadha. Ittiin amanaa akkasittiin maxxansuu nan danda'a. Kan hin jenne immoo jira. Kiristoos Yesuus waaqa waaqotaa miti warri jedhanis jiru. Kanaaf addunyaa kana hundumaarra kan guutee jiru nu qofaadha jettee yaadda taateen nan dogoggorteerta. Addunyaan keessa nuti jiraannu kun tokko addunyaa Kiristoosin fannistedha. Warri Kiristoosin fannisan har'as jiru. Har'as ni jiru jechaadha. Ati garuu akka wanta hundumtuu duuka bu'aa Kiristoos ta'etti hin yaadin, hin fudhatin. Kanaaf jechi kuni mana amantaa kiristaanaa keenyaa keessatti nuti kan nuti itti fayyadamnu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiidhaaf itti fayyadamna. Jecha kana jecha isaaf fayyadamna. Waaqa isa samiif lafa uume kanaaf Kiristoos Iyesuus ilma Waaqayyoo isa ta'e jalqaba haadha malee abbaarraa isa dhalate, lammaffaa immoo Addaamiif ijoollee Addaamiin fayyisuudhaaf jecha isa abbaa malee haadha isaa qulqulleettii Dubroo Maariyamirraa dhalate mootii moototaa jennee kan nuti waamnu sana. Mootii moototaa jedhee kan waamu immoo tarii namni biraan seexanaanis jechuu danda'a. Sababa kana ta'eef wanta tokko utuu hin hubatin maaliif jedhame, akkamitti jedhame isa jedhu utuu bira hin ga'iin waa tokko utuu dubbachuu baannee gaariidha. Maaliif ni qaqqabna, ni geenya waan ta'eedhaaf. Weelluun sun akka inni jedhutti mootii moototaa kan artiistotaa yookiin kan weellistootaa, aartii muuziqaatiif mootii moototaati. Muuziqaadhaaf warra mootii ta'anii jiran, muuziqaadhaaf mootii warra ta'anii jiraniif ati garuu mootii isaaniiti. Warra muuziqaaf mootii ta'aniif ati mootiidha jedhanii jecha kanatti fayyadaman. Mootii muuziqaa warra jedhamaniif. Fakkeenyaaf akkuma hangafa faarfattootaa, hangafa daaqunootaa akkuma jedhamu jecha hangafa daaqunootaa, hangafa faarfattootaa jedhama mitiire. Akkuma kanaa warra weellistootaaf yookiin aartiistootaaf muuziqaadhaaf, walumaa gala muuziqaadhaatiif warri mootii ta'an jiru. Mootota warri ta'an, warri hoogganan, mootii kan ta'an ni jiru. Ati garuu mootii isaaniiti. Kanaafiyyuu mootii isaaniiti jedhanii weelluu isaanii keessatti mootii moototaa muuziqaa jedhaniitu kan isaan itti fayyadamanii. Kanaaf Dooktor kabajaa Artiist Alii Birraa muuziqaadhaa fi mootii akka inni ta'e egaa akka gara addunyaatti gaafa dhufnu aarsaa hedduutti kaffaleera. Aarsaa hedduu kaffaleera. Umurii jiraate keessatti aartii Oromoodhaafidha kan inni jiraate. Aartii Oromoodhaatiif nama jiraatedha. Nama waa'ee lafaatiif illee lafa abbaan lafa isaa dhiisee lafa isaa gurguree akka inni hin deemneedhaaf weelluudhaan kan itti himaa turedha. Waa'ee afaaniitiif aabaa caadaa jedhee sabni kun akka inni baratuuf, akka inni qubee baratuutiif weelluudhaan kan barsiisaa ture, kan itti himaa turedha jecha. Kanaaf gara aartistiitiin gara addunyaatti gaafa dhufne waa'ee aartistiitiin gaafa ilaallu, waa'ee aartiitiin walumaa gala aartiidhaan gaafa ilaallu aartii afaan Oromoo keessatti shoora guddaa taphatee jira jechaadha. Shoora guddaa taphatee jira. Kanarratti immoo aarsaa inni kaffalee aarsaa hagana hin jedhamnedha. Mootota fuuldura dhaabbateetti Dooktor kabajaa Artiist Alii Birraa mootii fuuldura dhaabbatee yeroo namoonni mootiidhaaf jilbeenfatan sagadaniif
rabbi tokkichaaf malee namaaf hin sagadamu jedhee mana guutuu keessaatii nama qofaa isaa dhaabbatee sababa inni mootiidhaaf hin jilbeenfanneef hin saganneetiif mana hidhaatti darbatamee kan hidhamee turedha. Dooktarri Aartist Alii Birraa jechaadha. Kanaaf walumaa gala waa'ee Aartist Alii Birraa wanti baay'ee gaanii dubbatama. Isa kana karaa addunyaatiin yeroo seenaa isaa keessumattuu yeroo ammaa kana waqtii kana keessatti seenaan isaa ni dubbatama, ni seeneffamaa fi haa ta'u ani amma isa kana otoo hin taane maal dubbachuun barbaade isinitti fakkaata? Namoonni aartistoonni kun mootii moototaa jedhamanii albeema isaanii kana irratti yookiin poostara weelluu isaanii kana irratti waan maxxansaniitiif akkam jedhama jedhanii namoonni baay'ee waan dubbataniitii fi wanta isaan dubbatanii fi namoonni faallaa amantaa kanaa kan ta'an Kiristoositti kan hin amanne jiru isinitti himeetan jira. Isinis ni beektu. Akka koo hundumtuu Kiristoositti amana miti. Akka kee hundumatu Kiristoositti amana miti. Kan Kiristoositti hin amannes jira. Waaqummaa isaatti kan hin amanne, gooftummaa isaatti kan hin amannes ni jira. Kanaaf akkamuma jechi kun dubbatama jedhanii waan wacaniif jecha namoonni baay'een yeroo itti Kiristoosiin itti arrabsaa jiran, yeroo itti Waaqa keenya, gooftaa keenya, uumaa keenya kan jennu Kiristoos Iyesuusiin yeroo itti arrabsaa jiran jecha hin taane yeroo ittiin jedhaa jiran kabaja nama dhuunfaadhaaf nama tokkoof kennamullee isaaf kennuu dhiisanii yeroo itti isaa jechoota garaagaraatti fayyadamantu agarra. Kanaaf namoonni tokko tokko wanta Waaqayyoodhaaf yaadne tokko itti fakkaate yeroo itti Waaqayyoon amma namoonni tokko tokko wanta Waaqaaf yaadan tokko itti fakkaata. Waan gara Waaqaa goran tokko, waan isarra goran, waan isaaf oogan tokko fakkaata gaafa dubbatan. No akkas miti. Sooshaal miidiyaa irratti agartaniittu yeroo itti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jechoota isaan jedhanii keessattuu warri amantaa Kiristoositti warri hin amanne jechaadha. Kanaaf sababa kan ta'e immoo warra Kiristoositti amanedhaan jedhan. Maaliif akkan akkas jedhe beektaa? Jarroonni kun yookiin aartistoonni kun jecha kanatti gaafa isaan fayyadaman mootii moototaa jedhanii fayyadaman miti. Fayyadamanii yoo ka'anii amma isaanii waaqa kootittiin hin jenne jedhaas hin jiran. Dooktor Alii Birraa Dooktor kabajaa Aartist Alii Birraa waaqa keenyadha hin jenne. Muuziqaadhaatiif mootiidha jedhaniiti kan isaan dubbatan. Muuziqaadhaaf mootiidha jedhan malee ofii isaanii irratti iyyuu mootii keenyadha, waaqa keenyadha hin jenne. Kanaaf nuti maal waanuma waaqaaf yaadne tokko fakkaate mootiin moototaa kan waaqaati waan ta'eef jennee wanta waaqaaf yaadne tokko fakkeessuudhaatiin namoonni baay'een akka Kiristoos arrabsamu, akka Kiristoos kabaji isaa ulfinni isaatti akka bu'aniif namoota baay'eetiif karaa saaqan jechaadha. Sababa kanaa maaltu sababa kanaa fide namoota warra Kiristoositti amanna jedhantu kanaaf sababa ta'e. Malee Kiristoosiin arrabsuudhaatiif Kiristoositti irratti jecha hin taane arraba hin taane akka isaan dubbataniitiif kan kakaase warra Kiristoositti amanedha. Kan kana godhan immoo maalittidha? Waan isaaf yaadan tokko, waan gara isaa goran uffee isin gara kootiin wanta inni ittiin jedhu wayii itti fakkaate jechaadha. Hin jiru inni kun. Falaasama isa yaada isa addunyaa keessa isa mandara keessaa ittiin jiraannu Waaqayyoon of keessatti finnee mandara keenya keessatti haasaa mandara keessaa akka inni nu wajjiniin haasa'u barbaanna namoonni tokko tokko. Akka kana miti jechaadha. Waanuma gara isaa gorre waan isaaf yaadne tokko. Ajaa'iba bakka. Gaafa fuula isaadhattu ati ikkoo narra gortee naaf jettee dubbatte akka jedhamtu wayiitti yaadda. Kana ta'een naan dogoggorteerta. Mootii moototaa kan jedhame kitaaba qulqulluu keessatti iddoo garaagaraa irratti barraa'ee jira. Moototaan jedhameera. Mootii Abimelekiidhaan jedhameetiin jira. Kitaaba qulqulluu irratti isiniifan dubbisa laa kunoo akkas jedha. Ammas Waaqayyo gooftaan kunoo ani gara bitaatii Naabukadanatsor mootii Baabiloon isa mootii moototaa sana. Isa kam? Isa mootii moototaa sana. Fardeenii fi konkolaataa wajjin abboota fardeenii fi loltuu baay'ee wajjin Xiroos irratti nan fidaadha. Hisqeel boqonnaa 26 lakkoofsa 7 gubbaa irratti. Kunoo ani gara bitaatii
dhiifama Naabukadnetsoor otoo hin taane Nebukaadnezaar jedhama. Maqaan kitaaba qulqulluu iddoo tokko tokkotti arraba namaatti ni ulfaata. Nebukaadnezaar mootii Baabiloon isa mootii moototaa sana jedha. Isa mootii moototaa sana. Eenyutu immoo akka jedhaa jira? Waaqayyo gooftaatu akkas jedhaatti jira. Waaqayyo gooftaatu akkas jedhaa jira. So maal jechuun barbaade? Jechi kun kan barraa'ee jiru raajii Hisqeel boqonnaa 26 lakkoofsa 7 gubbaa irrattidha kan inni barraa'ee jiru. Kanaaf mootii moototaa kan ittiin jedhamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaadha. Kanaaf amma namni falme jiraare raajii Hisqeel boqonnaa 26 lakkoofsa 7 irratti barraa'ee jira. Mootii biyya lafaatiin mootii moototaa jedhee gooftaa dhumti mataan isaayyuu dubbatee jira. Maaliif akkas jette jennee isarratti namni gaaffii kaase jiraare? Kitaaba qulqulluu irratti iddoo garaagaraa irratti barraa'ee jira. Kanaafiyyuu gargar baasuun baay'ee barbaachisaadha. Amma wanta Waaqayyoof yaadni fakkeessine Kiristoos akka arrabsamuudhaaf karaa saaqne jechaadha. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa waaqotaa ta'uusaa itti amanna. Ani itti amanaa, atis itti amanaa jirta ta'uu danda'a. Tarii namni hin amannes immoo sagalee kana kan dhaggeeffatu jira. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 17 gubbaa irratti mootii bara baraa isa hin duune isa ijaan hin argamne Waaqayyo tokkicha sanaatiif baruma baraan ulfinnii fi guddinni haa ta'u. Ameen jedhee barraa'ee jira. Ergaa qulqulluu Phaawulos mucaasaa hafuuraa kan ta'e Xiimotewosiidhaaf ergaa isaa gaafa barreessu Xiimotewos isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 17 gubbaa irratti. Kanaafiyyuu jechi Waaqayyoodhaaf jedhamuuf jechi namaaf jedhamu gargaridha. Gargar baasnee beeku. Waan isin ajaa'ibu abbaan manaa mana isaa irratti mootii jedhamee waamama bara. Abbaan manaa mana isaa irratti mootiidha. Mootii jedhamee waamama. Mana sana bulcha waan ta'eef, mana sana hooggana waan ta'eef mootii jedhamee kan inni waamamu. Bulchaan biyya tokkoo namadha miti, nama fooniidha miti, nama tokko miti. Garuu mootii jedhamee waamamu. Mootii eessaa? Mootii Itoophiyaa, mootii Ameerikaa. Kan bushu jechaadha. Biyya Itoophiyaa kan bushu mootii Itoophiyaa, mootii Oromiyaa, mootii Itoophiyaa, mootii Ameerikaa jedhamee mootii biyya biyyaatiin waamamu. Maaliif mootii jedhame jenneerra? Hin jedhamu. Kanaaf fakkeenyaatiif mootii Itoophiyaa jalatti mootonni garaagaraa ni jiru. Mootii garaagaraa. Fakkeenyaaf mootii Oromiyaa. Biyya Oromiyaa kan bushu mootii kamiin jala jira? Itoophiyaa jala jira jechaadha. Agartani? Kanaaf mootiin Itoophiyaa bulchu. Mootiin Itoophiyaa mootii Oromiyaa bulchuuf maalidha jechaadha? Mootiidha jechaadha. Mootii isaati. Agartani? Kan Oromiyaa bulchuuf mootiin Itoophiyaa maal isaati? Mootii isaati. Agartani? Kanumadha bakka mootii moototaa jechuun kanadha. Kanaaf gara dhimma keenyaatti gaafa deebinu Dooktor kabajaa Aartist Alii Birraa mootii moototaa muuziqaa jedhan. Muuziqaadhaaf mootii warri ta'anii, muuziqaadhaaf mootii warri ta'an, muuziqaan akka inni babal'atu, muuziqaan akka inni harraga'u, muuziqaan akka inni guddatuudhaaf warra hojjetaniif ati garuu isaaniif mootii isaaniiti. Sababa kanaatiif mootii moototaa muuziqaa jedhaniiti kan isaan weellisan. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf wajjin wanti inni walitti dhufu hin qabu. Kiristoos mootii moototaa muuziqaati miti. Maaltu walitti fidere? Maaltu iddoo tokkotti eessaa walitti firoomani? Bakka tokko eessaa ga'ani? Kiristoosoo mootii moototaa addunyaa maraati. Waan hundumaa kana irratti mootii moototaati. Mootota jiran hundumaadhaaf mootii kan ta'e Kiristoosidha. Mootonni jiran warra biyya bushanidha. Ergamoonni iyyuu mootiidha bara. Tuwaasumnu ergamoonni iyyuu mootiidha bara. Magaalaa tokko kan bushan, magaalaa Eerer, magaalaa Raamaa kan bulchan, magaalaa sana irratti ergamoonni maalidha? Mootiidha. Kiristoosoo mootii moototaati. Warra bushan sanaaf inni maal isaaniiti? Mootii isaaniiti. Kanaaf iyyuu maal jedhame? Mootii moototaa jedhame. Kanaaf waan wal fakkaatu
walitti tu firoomsuudhaa baanne. Hinumaayyuu immoo tokkoffaa akka Waaqayyo keenya akka inni arrabsamuudhaaf sababa kan ta'aa jirru nuyiidha jecha. Jecha kana fuuneeti. Akkam akkas jedhama kun Kiristoosiidhaafidha maleessa akkamittiin namaaf jedhama. Kiristoos mootii moototaa muuziqaatii ma? Mootii moototaa muuziqaatii Kiristoos. Maanni ree? Erga mootii moototaa muuziqaa miti ta'eetii maaliif Alii Birraadhaan jedhama Kiristoosiin jedhamuu qaba jechuun amma Kiristoosiidhaaf wanta yaadne isinitti fakkaata? Isaaf yaadne reem? Isaaf dubbataa jirraare? Kanaaf wanta jechuu barbaade tasgabbaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Doktor kabajaa artist Alii Birraa mootii moototaa aartii kan muuziqaa kan ta'edha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyo ilmi durbee Maariyaam Yesuus Kiristoos inni immoo mootii moototaa kan addunyaa kana maraati. Kan samiirra jiran kan lafarra jiran hundumaatiif mootii moototaa kan ta'edha. Kanaafuu walitti dhufu. Nama dhuunfaa tokkootiif Waaqa isa samii uume, isa lafa uume, ergamoota kan uume, nama kan uume, bineensa kan uume, horii manaa, horii bakkee, beellada manaa, beellada bakkeedhaa kan uume Waaqayyoodhaan walitti hin dhufani waan ta'eef walitti hin firoomsinaa isiniin jechuun barbaade. Kanaaf gargar baasaa. Mootii moototaa kan muuziqaa yookiin kan aartiitii fi mootii moototaa kan ta'e isa ijaan hin argamne isa Ximootiyoos jedhe jechaadha. Ximootiyoos irratti qulqulluun Phaawulos kan dubbate Ximootiyoosiidhaaf ergaa kan inni erge mootii bara baraan kan jiraatu Doktor Alii Birraadhaa akkoo du'eera miti du'eeti. Kiristoos Iyyasuus garuu du'ee du'a mo'atee ka'ee bara baraan kan jiraatudha. Bara baraan addunyaan kun utuu hin uumamin kan jirudha. Erga addunyaan kun darbees kan jiraatudha. Kanaafiyyuu mootii bara baraa isa hin duune, isa ijaan hin argamne, Waaqayyo tokkicha sanaaf baruma baraan ulfinniif guddinni haa ta'u. Ameen. Tokkoffaa Ximootiyoos boqonnaa 1:17. Kanaafiyyuu waan hundumaa gargar baafadhaa hin jarjarinaa isiniin jechuun barbaada. Hubannoodhaaf akka ta'utti yaada kana isiniif fide jechaadha. Sababa kanaatiif yoo wanti isiniin galle jiraate komentii jalatti barreessuudhaan yaada yoonuu keessan guyyaa biraa irra deebineeti waliin haasa'uu ni dandeenya. Yoo kanan amma isiniin jedhe gabaabaadhumatti yoo isinii galuudhaa baate jechaadha. Kanaaf waan Kiristoosiidhaaf yaadni fakkeessine Kiristoos akka inni arrabsamuudhaaf sababa ta'uun nurra hin jiraatu jechuun barbaada. Mootii bara baraa kan ta'e Kiristoos ilmi Waaqayyo ilmi durbee Maariyaam teessoo isaa irratti kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Doktor artist Alii Birraa lubbuun addunyaa kanarraatii boqote Waaqayyo iddoo boqonnaa isaaf kennuuf. Abbaan murtii isadha. Kan murteessu Rabbidha. Kan murteessu Waaqayyoodha. Iddoo boqonnaa isaaf kennu. Iddoo aara galfii isaaf haa kennuuf akka gara laafummaa isaa akka dhiifama isaatiitti isa haa yaadatu jechuun barbaada. Asumaan yaada kiyya asuma irratti hin xumura. Guyyaa kan biraa yaada kan biraatiin walitti deebina. Hanga sanatti garuu nagaan turaa, horaa bulaa, deebanaa, ulfaadhaa. Ni diyaadhaa galanni keenya.